جماعة حركفونا سنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شفتي كيسنو أبلينكية كان إسلاما كان كريستانا كان بيتا كان نبينك قدا كتكا إلمان أرمو كتاتا أما اللي سباب سبلموتا برا ورا جنقرفمو كتاتا هندا كيسنويو ورا أفان أرمو لقيتا جيشودا نجيني كي يكون الرا كيسن هاقهو أرى معي كان حدو تري باي اسن اللي مول أن فيسبوك قبتي حال فيسبوك نيرو حدو نجلا شوفتو في جارة أنا جانا أقراني جراني يرو حدو شوفتا كناف سن الرا تري قرو يرو أما فنافنا ميجران أرقيتا جيشودا كومين هدولة كأي عربن هدولة كأي مكان هدولة نتفعلمه ترى سجنتا هدولة رتي أمو قباه ككنان درة رديما ترى دلق عن جتشودا واجني واجني أفان وقفت تصنفين فكينيا كنان درة كأي غرغار سجونا نم بيا كيس جروتي كيرو كنا غرغار جنو دلقان أرجسيفني أرتستوتا غرغار جنو دلقان أرجسيفني هدوك أمو namoon hedduun haadhaamanii hin himini dhiise akkasumatti waan dalayde guutuu waan dalagaan argisiisaa jirtan hin himin naan jedhan hedduutu jira jechuudha. Akkuma san waa'ee filannoo kanarratti illee qophaahaa ka jirru jidduun rakkinni maayii kana dhufee jidduun irraa cinne garuu kun ammarraa qabee waa'ee filannoo irratti deebi'uu barbaadati. Waa'ee filannoo kanarratti dubbachuu barbaada. Kanaan dura akkuma isiniin jedhee yookaan miseensa paartii koongirees Oromoo obbo Nageessoo Oddoo Duubee fidee garee gubbatti fidee haasofsiifnee gaafannee maaliin isin wajjin dhaabachuu dandeenya haala jedhuun irratti waliin dubbanne jechuudha. Ani ammas komiin ka'e hundumaa irra dabree jechuudha. Deebii itti hin kennu hundumaa jechuudha. Akka nama guddaatti yaadu nurra jiraata. Ani akka an abdadhutti nama hedduutu na hordofaa, nama hedduutu na jaalataa, bakka hedduullee waan namni na eeguuf fillee dhaaduu fi miti dhugaa rabbiitti nama baay'eetu na hordofa abdii qaba. Kanaafuu waa'ee filannoo kanarratti dubbachuu qabna, maal godhuu qabna haala jedhuun hiriyoota kiyyallee warra wajjin jiru wajjin mari'adhe mallaqaan gargaaruu qabna moo sagalee kenna kan akkaataa uummata dammaysinuu itti himuu qabna moo maali ka jedhu kanarratti bal'inaan yoo rabbii feesbuuk kana narraa cufuu baatanii ammallee kan itti fufu taate irratti dubbannee irratti dalaynee yoo akka mataa kiyyaatti haa ta'u hiriyoota kiyyaan haa ta'u koongirees Oromoo kan akkamitti gargaarraa faayidaan inni nuuf qabu hoo maali bu'aan inni nuuf buusu hoo maali ka jedhu irratti xalayaatiyya guddaa keessattuu jechuu arra hordoftoota amantaa islaamatii erguu barbaada. Faayidaan inni warra hordoftoota amantaa islaamaa fi koongirees Oromoon fidu maali yoo jettan, tokkoffaa warra hordoftoota amantaa islaamaa warra amantiin isaanii biyya impaayeraa ammoo habashaa san keessatti jalaa miidhame warra hidhaa jiru kana guutuu koongirees Oromoon gaafa filatamee jedhe akka hidhaa bahu beeka guututti jaalattoota baay'ee jaalattanii ka amantii keessaniin boontan ka amantii keennaaf hin duuna jettan dhugaa rabbiitti yoo ka amantii keessan jaalattan taate yoo ka amantii keessaniin ka boontan taate yoo koreewwan isin jalaa hidhamte kasan ka jaalattan taate wayyaane hin filinaa yoo ka dhugaan jaalalli ka jiraatu taate dalagaan argisiisaa. Hordoftoonni warra amantii islaamaa jechuudha hundi keessanuyyuu ka Amaaraa haa ta'u ka Tigree haa ta'u ka Guraagee haa ta'u hundi keessanuu Oromoo haa ta'u barana wayyaanee hin filina. Fulmaanni tokko mirgi amantii keennaanuu haa kabajamoo jettan mirgi ammoo akkaataa amantii keenyatti sochoofannu akkaataa hidhaa warri hidhaatti miliyoonan kumaatamaan jechuu kumaatama Abuubakri hidhaanuu haa bahu warri barbaaddan Yaasin Nuuruu hidhaanuu haa bahu warri barbaaddan shamarran jechuudha. Asiyyuu kunoo namni hedduu ka iyyaa jirtan maatii keessanitti bilbila hidhaa yoo jarra baasuu barbaaddan amantiin keessan mirga haa argatu yoo barbaaddan maal yoo jettan ajandaa isaanii keessatti koongirees Oromoo duraan dursanii wanni ajandaa isaanii keessaa qaban maali akka Nageessoo Oddoo Duubee naa himetti duraan dursanii warra hidhaa keessa jiru hordoftoota amantaa islaamaa kana guututti hidhaa keessaa baasuudha. Kalammataa hoo
mirgi amantii isaanii akka kabajatan akka duraanitti akka deebi'an akka geggeeffatan akka fedhanitti hijaaba uffattee shamarree akka deemtutti areeda dheereffatee abbaan fedhe amantii isaa akka hordofutti godhuuf amma wayyaaneen ammoo hacuuccee jette kana oppoodiyoon ammoo lafaa balleessaa jirtu kana isinii deebisuuf qophiidha ajandaa isaanii keessa jira jechuudha yoo ka dhugatti amantii keessan ka jaalattan taate arra dhaamsa kana isinii dabarsa dhugatti amantii keessan ka jaalattan taate koree teessan ka jaalattan taate wayyaanee hin filina gaafa wayyaanee filtan ammoo isin amantii keessanillee hin jaalattanii amantii keessanillee jabeessuu hin barbaaddanii hidhaa keessanillee yaasuu hin barbaaddanii asumatti dhaaba kana xalayaan tiyya lammataa waa'ee filannoo kanarratti warra ammoo hordoftoota oromoota hordoftoota amantaa kiristaanaatti xalayaa erguu barbaada obboleeyyan keenya jechuudha laali ajandaa isaanii keessatti warra hidhaa jiran barattoota hidhaa jiran ammoo amantii keessan sochoofatu akka afaan oromootiin geggeeffattan ka isin dhoggee jiru mootummaa wayyaanii fi oppoodiyoo kunillee ajandaa isaanii keessatti ka isaan qaban akka isin amantii keessan karaa afaan oromootiin dubbattanii bakka feetanitti ammoo mana amantaa ijaarattanii afaan biyya feetanii afaan feetan afaan keessan ka isin dhoggame afaan oromoo kanan akka geggeeffattan akka barattoota keessan hidhaa warra jiran warra amboo warra shawaa warra wallaggaa warra walloo guutuun isii akka ammoo hidhaa keessa yaatu godhuuf ajandaa isaanii keessa ajandaan isaanii nama jaalachiisa hidhaa yoo yaasuu barbaadan jechuu ilmaan keessan ka dararamaa jiran dachii teessan ta isinirraa fudhatamte naannoo oromiyaatti ka isinirraa fudhatte godinni walloo yookaan godinni walloo naannoo amaaraa ka jala jiru jechuudha akka oromiyaatti deebi'u yoo barbaadan dachiin oromiyaa guutuun akka deebitu yoo barbaadan koongirees oromoo filadhaa jechuudha oppoodiyoon akkuma beeytan ergamtuudha arraballee hin barbaadoon afaan arrabaa hin dubbadhu ammarraa qabee garuu beekamaadha kun warra garaa yaadu malee warra sabaa yaaduu miti jechuudha warra sabaa yaadu harka shan filadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya dhaamsi guddaan ka isinii dhaamu kana yaa qote bula karakkattee dachii dhabde yaa ammoo warra ammoo dalagaa dhabde yoo ka dalagaa barbaadu taate yoo hiyyummaa keessaa bahuu barbaadde yoo afaan keetiin dubbachuu barbaadde yoo mirgi eenyummaa keetii si haa deebi'uu barbaadde ajandaa isaanii keessatti koongirees oromoo maaltu jira dachiin ta ammoo mootummaa wayyaanee mareet la mangisti ka jedhu kana dachiin ka qote bulaati ka biyyaati malee ka sabaati malee mootummaan homa takka hin qabu yoo dhugatti warra rakkatee biyyaa bahe kan akka biyyatti deebi'uu barbaadan yoo gumaa dhiiga keessanii barbaadan koongirees oromoo fila oppoodiyoon misooma tokkollee ka fidduu miti tokkoffaayyuu waan takka wanni isiin gootu akka illee jirtu ergamaadha jechuu gabrichi waan takka waan namaa godhuun qabu ufiifuu gabroota filinaa nutti isiniin jedha ummata tuffatamaadha jechuudha guutuun ammoo warra oppoodiyoo kuni dhugaa rabbii isiniin jedha kanaan durallee isinii hime lammii dhiiga oromoo hin qabanii dhiin isaanii dhiiga ammoo lammii biraat waan garaa yaadu jechuudha akka isinii hime kashlabboota malee muktaar irraa qabee abbaa duula irraa qabee kashlabbee garaa ofiitiif yaadu malee kunniin warra ammoo sabaa yaaduu miti wanni takka wan isaan oromoo godhan takka illee hin jiru isiniin sobin misooma jedhanii mana tokko ijaaran eenyummaan biyyummaan takkaa jechuu koloneeffattuun takka biyyi takka yoo biyya takka batte kolonii jala yoo jiraatte waan sanima gootu san godhu jechuun ummataan sobuu jechuu malee isinii yaadaniitii miti sabaa yaadaniitii miti kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya ka amantaa islaamallee xalayaa isinii ergee jira mesenjii isinii ergee jira haga nama tokko isinii hime yoo amantaan keenanuu haa kabajamuu barbaaddan yoo warri hidhaa keessa jiran warri kofaletti du'an warri asaasatti du'an warri asallaa keessatti du'an warri dirree dhawaatti du'an warri roobee baaletti du'an dhiiga isaanii san ka masgiida keessan wayyaanin seente masgiida keessan lafatti dhidhiittee qur'aana rabbii jibbitee goote kana guutuu gadoo sanin baafannaa mirga sanin kabajannaa yoo barbaaddan quba shan filaa isiniin jedha koongirees oromoo lakki gabrummaa tan akkanumatti itti hafna hagaftee nutti guraarriin haan nutti hammaatu jettan sun ani gara kiyyaamaa waan isiniin jedhuun qabu isintu beeka jechuudha karaa isin baasu isintu beeka karabbi jedhellee kanamni jedhellee akka lammoomattillee akka rabboomattillee ani wallaahi rabbi natti shaahidii yaa obboleeyyan kiyya ilmaan oromoo waa jaratu naa kennaafi miti aangoo wayii argadhaafi miti garuu kaa maali maal rabbiin eega nama uumee eega nama dubbisee eega namni bakka gaarii si qabna naan jedhee namni ammoo si dhageeffanna naan jedhee isinii dhaamuu barbaadaa obbolummaa akka lammummaatti isinii dhaamuu barbaadaa
wayyaanee filtanii gabrummatti akka hin deebine gabrummatti akka hin deebine haga tokko jechuudha. Bilisummaa alaabaa dhaabannuu miti, haga tokko mirgi keenya nu kabajamaa. Warri biyyatti biyyaa baate, shamarri biyyaa baate sun biyyatti deebiti. Yaa obboleeyyan kiyya, dhaamsi kiyya haganumaa daqiiqatti dheeratte, yeroo biraa walitti deebinaa. Waa'ee filannoo kanarratti dalaguu qabna, isinitti haa himee jira ka nama rabbi galcheef hin galaafi haasofni kun jechuudha. Karaan itti gootan shamarri biyya ambaa jirtu maatii keetitti bilbiliiti, adaraa akka hin fillee quba isinirraa haa muran malee gabrummaa nutti hin finne, dhaala ammoo dhaloota dhufuuf akka hin dabarsine jedhaa itti himaadha. Warri biyya keessaa ammoo dhaamsa kana akka gahu godha, mesenjiin ergaa fi isiniin jedha. Yaa obboleeyyan kiyya baay'ee isin jaaladha, rabbi isin haa gargaaru. Shamarran ammoo warri man arabaa keessatti dararamaa jirtan, yeroo ho'aa kana keessa ammoo dararamaa jirtan, rabbiin isin faana haa ta'u. Warri ammoo Liibiyaa keessa rakkataa jirtan, rabbi faana isin haa ta'u. Kayaman keessa jirtan, rabbi isin faana haa ta'u. Anillee namoota haga tokko wajjin mari'adhee haga danda'u waan danda'uun isin gargaarsu isin godhuu yaada. Galatoomaa isiniin jedha jaallan kiyya ilmaan Oromoo hunda keessanuu isin jaaladha. Oromiyaan ni bilisoomti, injifannoon ka ummata Oromooti. Oromiyaa bazalaalam tinoor. I love you Oromoo. Nagaa irratti.